Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun dilbata yeroo hundumaa sa'aatii kanarraa kaasee istiidiyoo akkas bareedaa kan ta'e Abbaa Miidiyaa irraa kan isiniif darbu qophii keenya keessummaa Sansaakkaati. Akkam ture torbeen keessan? Torbeen keessan gaarii akka ta'e fuula keessan irraa ibsa. Dhugaa fuulli keessan ifaadha. Torbeen kunis wanta yaaddanne waan hundumtuu kan galmaan isiniif ga'u torbee milkii isiniif haa ta'u. Qophii keenya Sansaakkaa kanaan dura darbanitti keessummoota Sansaakkaa darbanitti akka irraa barattanis akka itti bohaartanis abdii guddaa qabna. Kaayyoon Abbaa Miidiyaas artistoota haa ta'u warra ogummaa biraa keessa jiranis asitti finnee uummata hojii wal barsiisuudha. Artistoota warra muuxannoo qabanis artistoota warra haaraa dhufanis kaayyoon keenya kanadha. Har'as ga'a har'a hawwiidhaan kan eegdanne keessummaan keenya eenyudha laata? Mee isin tilmaama. Keessummaan keenya har'aa kan dhalatee guddate naannoo godina Wallaggaatti dhalatee guddate. Barnoota isaa jalqabaaf sadarkaa lammaffaas achitti barate. Aartii garuu dhufee Finfinneetti jalqabe. Gaa artistii kana akkamittiin akkan ibsu ani maaliin akka isaan ibsu maaliif ogummaa baay'ee qaba. Barreessaadhaas, daayirektaraas, taatoodhaas, beeksisa adda addaas hojjeta. Koomeedii adda addaa hojjetuunis uummata Oromoos baay'ee boonsaadha. Gara koomeediidhaanis namoota baay'ee qabnu keessaa tokko kan abdannudha. Waan hojjetu hundumtuu irraa bareeda. Fakkeesseetu hin ta'in ta'ee hojjeta. Ammataan koo jalqaba gaafa argee dhaabadhee harka walitti rukuteef maaliif hin danda'a? Hojiin isaa hundumtuu nama amansiisa. Artistii baay'ee jaallannuuf kabajnu. Barreessaa, daayirektara kana qofaas miti. Amala qabeessa kan ta'e artistii baay'ee jaallatanii Waaqoo Geetaachoo. Koronaan darbe. Koronaan hin jiru. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdatis. Noorga. Istuudiyoon keessan baay'ee miidhagaadha sumaani. Akkamittiin ilaalti mee qastii yaaddeetta? Baay'ee bareedaadha dhugaa. Baay'ee namatti tola. Dhugaa. Dhugaa. Waanuma uummata keenya madaaluudhaas. Eeyyee sirriitti. Isinis si madaalaga dirqamatti. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegde. Si arguu kootti baay'ee gammadeera. Baay'ee galatoomi naaf yeroo keessatti. Noorri. Waaqo. Irra deebi'ee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdeetis. Baay'ee natti toleera. Dhugaa dubbachuu fi gareen keessanis baay'ee natti tola. Koofiin tiim hojiin hojjetan sun ammataan koo baay'ee ittiin bohaara. Gaa nu boonsaa jirtu koomeediidhaanis haa ta'u ergaa moo qaba. Jechuun nama kolfisuu qofaatu hin ta'e hojiin keessanis baay'ee hojii nama boonsuudha. Gareen keessanis namatti toltu. Ammas amma baay'ee deemaa jirtu. Waggaa 20ffaa keessanis kabajuuf nu waagomti. 21. Gaa jirtu miti. Mee kan hin jedhu Waaqoon yeroo baay'ee magaaluma Najjootti dhaladheedha. Manni Najjoo immoo Waaqoo arguma inni haayiskuulii galee booddee argine isa dura garuu eessa ture haayiskuulii booddee argineeru. Waaqoon eessatti dhalatee guddate? Hospitaala Najjoo dhaqee dhaladhee siin jedhu. Aanaa Najjootti dhaladhee ganda baadiyyaa Sombuu Sadan jedhamu tokkotti dhaladhee. Achi booddee gara magaalaa Najjoo kan deemne kutaa 7 yeroo baradhu. Kutaa 6 xumuree kutaa 7ffaatti Najjoo deeme. Achi booddee waggaa Najjootti immoo akkuma dhattee waggaama jalqabaa lammummaa sii kenna. Siitizinii taatee? Siitizinii waggaama tokkotti guuttaa achumaan lammummaa Najjoo fudhadhee paaspoortii Najjoon qabadhaa jechuudha. Kanaaf achitti guddattee jechuudha. Eeyyee. Dhugaadha. Kan na dhibu garuu umurii kee kanaan kan baay'ee na ajaa'ibu digirii kee jalqabaa kompiitar saayinsiidhaan eebbifamteetta. Digirii kee lammaffaa immoo holistic child development. Isaanis eebbifamteetta. Sadaffaa immoo ammas immoo liidarshiippiidhaan digirii sadaffaa barachaa jirta. Hanga jedhu durumaan bishaattee jalqabdee immoo ijoollummaadhaan umurii kanaan aarsaa kana hundumaa kaffaltee waggaa muraasa kanatti akkasii digirii sadaffaaf barachuun akkam citeensa. Egaa umriin koo xiqqoo ta'uusaa baruu keenyatti tola. Dur xinnoo ta'ee waggaa 6-7 diraamaatu hojjettu ilaalaa tureeni. Yaa digirii koo jalqabaa yuunivarsiitii Finfinneettan baradhee isa lammataa immoo holistic child developmentiidhaan ETC kolleejii jedhamutti baradhee sadaffaa immoo liidarshiippii barachuu jalqabeen jira. Egaa boqonnaa fudhanne barumsarraati malee baay'ees yeroo dheeraa irratti dabarseetu hin taane akkuma xumureen isa tokko jalqabaa jechuudha. Kubbaa faatti yeroos qabdaan yeroo nuti kennantu. Hojjechaa barannaa hojjenna dhaadannoo sanaan hojjedha. Dhugaa kun milkaa'ina guddaadha. Kan hojjettu sarratti immoo waan baay'ee keessa darbita. Waan lamaan deemsisuu danda'ama. Aartii hojjechaas barumsa soorachaa iddoo guddaa gahuu danda'ama.
namoota akka keemmoo nuuf baay'isanii haamlee keessan. Waaqo namni baay'ee yeroo namoota gaafadhus waaqoo fuuluma isaa gaafa arginu nu kolfisiisatu maa tokko hin dubbatinni. Fuuluma isaa gaafa arginu kolfiinaatu komeediin ni dubbatu caala feeshuwaaliin isaas baay'ee nu kolfisiisa namuma kennaa aartiif laatamedha. Namoonni baay'ee karaa irratti gaafa deemtu fa'a. Calmanii namoonni sitti kolfan jiru gaafa masee arganiifa. Namootni diraamaa nuti hojjenne arganii akkasuma ituma sin dubbisiin iyyuu hin kolfu fagoomatti. Diraamaa hojjetudha argite maal jedhamu walii isaaniitti walitti maa deemu jechuudha. Egaa uumamuma fakkaata. Dur yeroo mandaa'ima ture iyyuu mandara keenya keessatti yeroo kubbaa taphannu kubbaa taphannee teenyee yeroo haasofnu achi booda seenaan wayiin uumeetti ijoollee hiriyyoo tokkotti. Yeroo sana ijoolleen hin kolfu jechuudha. Sana booddee yeroo kubbaa taphannee fixnu gaafumaan ka'ee haasa'uuf ka'u kolfuu jalqabu jechuudha. Inni immoo hamilee siisaa deemta. Isaanuma irratti barteetti jechuudha. Garuu aartii uummata Oromoo wajjin hojii keessa kamtu kan wal si barsiise hojii isa kaminidha kan baay'ee uummanni Oromoo si bare. Hojii amma gaa hojii waltajjii naan hojjedhan ture. Hojii waltajjii irratti egaa ati sila kaasteetta. Hojii waltajjii tokko gaafa hojjennee atilee hirmaattee turte gaafa sana baay'ee leena jajjabeessitee turte asumaanuu galatoomsii jechuun barbaada. Hojii waltajjii sana yeroo baay'ee hojjedheera. Sana booddee immoo diraamaa fi koomeedii adda addaa yuutuubii irratti hojjenneerra. Caalaatti immoo televezyiinii OBN irratti diraamaa hireedhaan gaafa hojjedhu immoo odeensii yookiin daawwataa bal'aa achirraati waan qabnuufi achumarraan uummata wajjin wal baraa dhufne jechuudha. Koomeediidhaanis diraamaa gara sanaanis. Guyyaa sana yaadadha waggaa 5 dura hundeeffama waldaa artistoota Oromoo waaftuu waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo irratti guyyaa sana jalqaba kan sin argee gareemti keessan dhugaa sin jedha. Baay'ee ishuu sin kaastanii akkasiin nama bohaarsaa turtanii kolfisuu qofaa sun ta'in barumsa guddaas qaba. An dhaabadhee muka koo tun dhaabadhu taa'ee naan jedhan dhumeeran komeediitti. Itti argaa ture yaani waltajjii irra dhaabadhe. Paartii ma fiilmichatti dhageessita noori isaa miti jedhee ture. Dhugaa baay'ee natti tole akkuma isin iddoo guddaa keessan guyyaa sanatti tilmaame. Kanaaf ammas kana caalaa iddoo guddaa akka keessan abdii guddaa qabna. Gaafa jalqaba aartii jalqabdu yuunivarsiitii karaa kilotuu barattu naannoo paastariitti natti fakkaata sagantaa wayiif deemtee qophii sana irratti milkiitu diraamaa sana hojjeta turedhan. Ati immoo barataa akka turtee fi kan tiraanspoortii sin qabdu milkiin immoo pirezenteeshinii wayii qaba hafee fi iddoo isaa bakka buutee galuuf immoo maallaqa kan taaksii argadhe malee jalqabu itti jedhan. Yeroo jalqabaa mee wanti seenaa sanatti mimi. Sagantaa tokko ijoollee hiriyootuma kootu diraamaa hojjeta turanii diraamaa hojjetaniitu milkiitu hojjeta iddoo sana akkuma isa jettee achi booddee pirezenteeshinii qabdu jedhan. Namni sassaabamee taa'eera diraamaan jalqabuufi kanatti aansee akkasitti diraamaa dhiyeessa jedhaa jiru. Achi booddee mucaa mararaa jedhamtu jira dhufee iddoo milkii galtee hojjettan. Yaaddeeta sa'aatii dhumaatti jechuudha garuu yeroo isaan diraamicha shaakalan argaan ture hin hojjedhu hin jedheen. Achi booddee badee galuufan ka'e egaa mooraa yuunivarsiitii jechuudha. Gaafan ka'ee gullaleedha taaksii qabachuu fedhu qarshii taaksii hin qabu. Achi keessatti reebamuu irraa odeessii humti naa reebadhee wal deebi'ee diraamicha hojjedhee jechuudha. Garuu gaafuma sana namni duubdeebii yookiin fiidbaakii baay'ee gaarii naa kennanii wanti kun na baastee deeman keessatti hafe. Kanaaf mararaan si fayyadeera jechuudha. Baay'ee na fayyadeera. Asumaanuu baay'ee galateeffadhaan. Baguma guyyaa sana milkiin isaa fi iddoo isaa galtee. Bagan birrii taaksii dhabe. Gaafa shaakalan ilaalaa tokko. Ilaalaan ture biran ture yeroo sana yaada isaa yeroo isaanii ijaaranii isaan biran ture kana jaatee fi baay'ee natti ulfaanne garuu diraamaa sana gaafa hojjedhu akkuma ammaa kana daawwataan akkas ta'a mitiire garuu achuma galagaleen hojjedhee fixe. Na sodaadhe achi galagalee. Maal namarraa liqii wayii qabda mochi. Beeku garuu nama ilaaluu ba sodaadhe achi booddee sagalee makoo jaallatan ta'e beeku baay'ee bayeessa hojjettee naan jedhani. Guddaan gaariidha. Carraa makanaan galama gattee fi atis immoo kennaa isaa qabda. Waluma simate aartiin si barbaadde atis immoo gara aartiitti dhufte jechuudha. 4 kiiloo gaafeettu mee waa yaadadhe. Waaqoon arga biyyaa dhufee Finfinnee kanas badaan beeku jedhanii 4 kiiloo yuunivarsiitii ga'uu kee kan beektu mallattoo tokko jirti jedhanii. Riqicha waajjira biiroo barnootaa kanuma akka waliigalaatti kanuma akka Itoophiyaatti biiroo isaanii bira 4 kiiloo gaafa geessu riqicha wayii tokko jira riqicha sana irratti nama wayitu achirraan darba riqicha sana irratti gaafa achi geessu 4 kiiloo keenya irratti saraan dhaabbattee
Yaa gaafa jalqaba Finfinnee dhufee 4 kiiloo gaafa geenye isumaan mallattoo godhadhe. Riqichuma sanaan. Kanaafuu asii ol gaafa 4 kiiloodhaa ol deemu gaafa 5 kiiloo ga'u fedhu gadi ni ilaala. Riqichichi mul'ata taanaa inni mandeen. Xiqqoo riqichi dhokateenaan fagoo deemaa jira. Gara 4 kiilootti jechuudha. Iddoo biraatti 4 kiiloo ga'eeranii taaksii irraa bu'ee beeka. Riqichi kun egaa iddoo baay'eetti hojjetameera beektaa. Gara Piyaasaati kubbaa laalla innitu gara Abbabee Biqilaa Isteediyeemii deemne. Riqichuma akka sanaan arge kanuma 4 kiiloo sana. Achii booddee konkolaataa keessa deemu waraa jaallan jedhe. 4 kiiloo siin. Eegaa ilaan baay'ee eessatti buutanaan jedhe namichi 4 kiiloo na hordan jedhe. Jilakki 4 kiiloo humni godhe. Bu'ee taaksii biraa deddeebi'ee jechuudha. Giddii baaneen bu'ee baay'ee. Maaliif nama goyyomsu immoo waan jedhamu jira jaatee fi lakki riqichi kun 4 kiiloo medheen bu'e. Utuu amma riqichi sun diigame ati qotabee fa'aa gullalleeffatti galtee jechuudha. Eegaa iddoo. Ituma galgala diigame. Yuunivarsiitii biraa deemuu goote Adaamaa deemuu koodhamu. Gara biraa immoo baay'inaan kan hojjechaa turtes YouTube irrattis haa ta'u eegaree miidiyaa irratti hojjechaa turtan. Mee akkamittiin isaan hojiin hojjechuuf yaaddanii tiimiin keessanis akkamittiin uumame jedhus immoo gabaabsitii nutti himi. Tiimiin keenya Yuunivarsiitii Finfinnee walumaa wajjin baran. An kompiitar saayinsiin baradhee amanuun jiyooloojii baratee milkeessaan immoo siivil injiinaringii baratee achuma kaan 5 kiilootti baranne kaan 4 kiilootti baranne achumatti walii wajjiniin sagantaan kan afaan Oromoo jira. Gaadaasaawoo kan jedhamu, gaa'oo kan jedhamu. Isaa achi keessatti aartii Oromoo kana hojjechaa walumaan gara tiimii dhaabuutti dhufnee jechuudha. Mee yaa uummanni Oromoo baay'ee isinitti boonaa jirra. Akka gareettis hojii hojjettanii atis dhuunfaan waan hojjettuni. Mee Waaqoon gara fuulduraatti maal yaadeera? Aartii makanatti fufuuf moo biizinasii biraas immoo barnoota isaatti fufuuf moo mee maal yaadeera? Fuuldurri Waaqoo maal fakkaata? Fuuldurri koo ifaadha. Ifaadha. Kan koo dumeessaa jira. Haayina duukaa deemtee numa ifa kan keessa rakkina qabu. Fuulduratti hojii aartii kana jabeessee itti fufuuf nan yaada. Sana biratti immoo barumsa kanas nan baradha jedhee ni yaada. Amma inni dubbisuuf barreessuu danda'utti. Hojii biizinasii kanallee an badaa biizinasii kana hin danda'an. Hiriyoonni koo ciccimoodha kanarratti yoo qarshii birii tokkotti laatte birii 2 godhanii deebisuu danda'u. An garuu yoo birii 10tti laatte 2 deebiste. Birii 2 kanaafii hojii aartii kana jabeessee itti fufuun barbaada. Karaa barumsaas karaa maaliis immoo guddinni ittuma fufa. Dijiitii 2. Ni dhugaadha. Waan 2 wal faana deemsuu dandeessa. Maaliif nun beekamtii argannu kun faayidaa nu laatu actually mataa wajjin jaalala sii laata. Inni qofaa jireenyaan ta'u wal faana madda galii keenya beektaa aartii Oromoo dirqama lammummaa keenyaaf hojjenna malee faayidaaf miti. Tummoo wal faana waan biizinasiis hojiin hojjenne immoo waan hundumaanis hojjechaa irra ta'e gochitee fi kanas itti yaadamee wal faana hojjenname sheeriima. Waa galchiruu laata. Kan jedhu yoo kana jee lamaan kana dura immoo akkas ji'uma lamantaa yeroo baay'ee Waaqoo yeroo baay'ee karama naannoo Saarbeetii gaafa deebi'u embaasii Kaanaadaa biratti sin arga yeroo baay'ee. Inni sponsora gaafatamu embaasii Kaanaadaa moo maal viizaa gaafachaa jirtan hanga. Bakka waraabbiin ayyamaa gaafachaa jira. Koomedii tokko waraabuuf jennee embaasii barbaanne embaasii Kaanaadaatu gaariidha beektaa. Manni Oromoo tokkos immoo baay'ee itti gaddaa jira. Nama gowwoomsaa jira Waaqoon naan jechaa jiru. Yoo kana qubeellaan godhadheera garuu fuudheera. Garuu mataan immoo qubeellaan godhadhee malee hin fuunee jechaa jira. Mee Waaqoon garamamu jireenya maatii keetti adeemu. Gaa'ila dhaabdee daree yaada. Gaa'ila akkas muka tokko dhaabeera tokko bira dhaabuun naafa. Nama mana argadheera. Qubeelaa godhadheera gaafa akka argamu. Ganaan fuune garuu asumaan iyyuu waa'ila akkanaa taatuu fi asumaan uummata durattan waadaa si galchisiisa. Nan fuudha yeroo dhiyootti qubeelaa godhadheera. Egaa tokko ta'urra moo 2 ta'uu wayya jedhani mitiire. Ni wanta guddaadha. Waaqayyo si gargaare. Sima ilaaleen immoo itti lixee gara gaa'ilaa kanatti. Jawwichi qabameera een faarfadha gagaa. Gaa baay'ee natti toleera. Walaa barnuuni maqaa ishee. Saaroon Heenook jedhamti. Baay'ee bareedduudha. Baay'ee amala qabdi. Sitti baatee jechuudha. Anatti baatee guyyaa tokko immoo fidee man dhufaa sumar. Itti tola baay'ee. Gaa rabbis immoo gaa'ila milkisniif haa godhu. Anis gaa waa'ila ta'uuf qophiidha. Anaaf immoo karaan isin banamee ati siin gaggeessine ani immoo itti fufaa jechuudha.
Kan koo gaafii teera uummatatti. Yoon fuudhaa mucaan kunii naan jedhu. Anis akkasii uummati diraamaa keessatti yaada qabnaa naan jedhanii naa bilbilu. Achumaan immoo meeshaa miidhaan yoon fuuta'e ni gaafadhu. Jalqaba isiniin gaggeessa jedhanii. Diraamaa irratti yeroo baay'ee gatiin fuudhuu fi waanuma fuudheen itti fakkaata. Sessi goyyomsa. Sirna goyyomsa. Gaanis yoo rabbi egaa rabbi jira kan gosa homaan jedhu. Abdiin kutadhu. Abdiin kutadhu. Dulluma jala yoo ta'u namuma harka qabatee deemtu hin dhabdu. Dullomtee tanaan jijjiirta. Lakkii jechuun shantama galuun badaa miti kan ijoollee. Badaa miti dhugaa miti. Waggaa mala mana hangafta. Mee waa kokko. Mee garuu maartii kanatti gaafa galtu mudannoo baay'eetu jira. Mee isti gidduutti immoo mudannoo kee kan nama bohaarsuus ta'uu danda'a, kan nama gaddisiisuus ta'uu danda'a. Mudannoo baay'ee akka qabdu beeka. Mee daawwattoota keenyaaf mee mudannoo isaaf dhaga'uuf fedhii qabdu harka keessanii. Egaa mudannoo baay'ee qabda egaa hojii aartii kana keessatti beekta. Al tokko fiilmii jalqabaa gaafan hojjedhe siinii tokko qofan galee hojjedhe. Fiilmii miituudha. Fiilmii miituu irratti siinii tokko ittiin galee hojjedhe. Biqilaa maal yaadeetu garuu? Beeku. Gaafannaa. Jibbiinsa hammamii akka irraa qabu beeku. Fiilmicha keessayyuu siinii tokko san lixuyyuu lixeen ajjeefamee ba'amu. Akka yaada isaatti hojii aartii Oromoo keessaa na ajjeesee na baasuuf ture. Achi booddee hin lixne siinii sana lixeeni mucaa tokko rukuttaadhaani dullaadhaani qabadhee rukuteen achi booddee fagootti immoo namni rasaasaan si ajjeesaa jedhamee natti himame. Ani san du'ee ba'u yaareera ganaa san ganaa du'e jechuudha. Achi booddee gurbaa rukutii akshin jennaan hamma hin danda'u dugda isaa keessa buuse. Suma dhugaasaa jechuudha. Suma dhugumaa kufee mucaan achi booddee waraabanii fixanii katu bakka iddoo biraatti dabara mucaan hin ciisa ammayyuu. Bakka dugda keessa jabeessee mannee beektaa addana. Achi booddee rakkina meeqaa ka'ee dhiifama naa gochuu dideenni. Maaliif akkas goota diraamaa damtii kun maal naan jedheenna ani immoo ta'ee argamuu qaba gaa'edheeman. Sila beeksiseera fakkeessitu hin ta'in ta'een argama. Kanaaf argama akkasii anaaf siin hojjennu jechuudha lamma. Hojjennu aniifatti hojjennu. Waan akkasii bakka dursitee natti. Ani immoo waa tokkos dhageen ture. Inni darbee dhagaa seenaa isaa ammaas tun ta'in. Eebba amanuu natti fakkaata riyaama keessanii. Gaafa inni eebbifame burraayoo itti deemte. Nyaati weessii dhufee nyaata sanatu nyaachaa jirtu nama immoo argiteedhani. Nama jenne malee abbaa isaan dubbannu. Nama sanatu ilaalaa jirtu immoo miriindaas jala gootee turteedhani. Tuma nama sana ilaaltu nyaati kufee kan nyaataatu jedhan immoo miriindaas asii gad dhaqxeedhani. Mee waa'ee sanatu. Maal ture itti fakkaate? Amanuu hiriyaa koo eebbifamee buraayyuutti nu waamani. Achi booddee mucaa durbaa bareedduu tokko jira jedhee mooraa isaanii. Yeroo hundumaa natti hima yuunivarsiitii dhufe. Mucaa sana arguuf nan ariifadhe egaa. Bareeddi jaama jedhee fi nan ilaala jedheemanii achi booddee akkas teenyeetu nyaata kaaseen dhufe. Baay'een kaaseeyyuu beelofneerra. Achi booddee as miriindaa qabadheen miriindaa bukeetu burcuqqoodhaan farsootu jira immoo. Farsoo burcuqqoo tokko asitti qabadheen akkas nyaata qabadheen miriindaan immoo lafa jira. Miriindaa kan saamuu as bira ta'a. Kan amanuu jechuudha. Miriindaa lamaa fi burcuqqoo tokko farsoo fi nyaatatu jira jechuudha addaan. Achi booddee gaafa intalli dhuftu natti bu'e. Waaqoon dhuftee ilaalee dhennaa gaafa akkasii ilaalu iji keenya walirra bu'e. Xiqqooma nyaati koo akkasuma harkaa bu'e akkasuma. Itoo akka bu'uun harkaa bu'e burcuqqicha gadhiisee qabe nyaata. Burcuqqichi lafa gaafa inni bu'u immoo burcuqqoon qabee nyaata gadhiisee immoo gaafa burcuqqoo qabu dhaqu miriindaan tokko kufee miila kun. Miriindaan tokko gaafa kufe san qabee miriindaa gurbaan jiksee achi booda of qabii. Mucaan deebitee dhufti rakkina qabu yaa jedha. Kana garuu daawwatti ishee maal siin jetti? Barri isheen turree itti himne ji'a lama booddee itti himne. Wanti dhibu akka inni itti natti himetu inni baay'ee bareedde ilaaluu hin dandeessu baay'ee diimtuudha maal naan jedhee magaala mucaan garuu. Diimtuu siin jedhe ishee magaala. Diimtuu naan jedhee magaala nanne yaani san argee ofumaa nyaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii booddee deebineerra. Keessummaa keenya har'aa Waaqoo Geetaachooti akkatti irraa barachaas itti bohaaraa jirtanis abdii guddaa qabna. Amma dhumaatti turtiin keessan abbaa miidiyaa waliin haa ta'u. Waaqoo. Akkamidha rifeensa kana jalqabas akkasumas si beekaa? Lakki jalqaba guutuu na beeku. Guutuu ture? Meekaappii fidhaa takka. Meekaappii hojjetamtee achumatti jistee?
Umuriin kee quxisuu keenya akka taate beekna. Yoo baay'ee waggaa tokkoof ji'a lama caalaa siin caalu garuu na dursite maal kaayyoon kee maaltu si kakkaase daftee akka dhumuuf. Ani beeku dhugaa yeroon mooraa yuunivarsiitiidhaa ba'e guutuma ture. Achi booddee suuraa marattan argaan iyyuu yeroo baay'ee garaagarummaa sanatti mul'atu. Ganama gaafa fakkaatu. Ani ayyaana waggaa irrattan kaa suuraa. Gutaaxashiitti akkas. Ayyaana dhalootaatti du'aa ka'utti akka akkasuma dhaloota irratti yeroo ka'u guutuu ture du'aa ka'u irratti deemee raachuudha rifeensi koo jiru. Beeku maal akka ta'e deemaa jira. Amma garuu galata teekinooloojiin deebisna. Naabsisna. Maal rakkoo qabu yoo baate qarshii 1,100. 1,100 egaa. Atis waltajjii tokkotti waan argattu. 1,100 na rukuchiisi qaba bakkeetti. Kiraayee manaasti dabalu gaafa gala. Garuu rabbis goonamu ma jaallatu banee ma ilaala. Banee ilaalaa jedhu tokko immoo kan beekumsaa ta'e kan koo kun. Kan garuu beekumsaa natti fakkaatu yaada natti fakkaata. Lakki beekumsuma garuu wal fakkaata jedhu beekumsaaf yaadi. Beekumsaa asiin galee beektaa kan koo baay'eessa beekumsa jedhani karaa mirgaa kuni. Kanaaf karaa beekumsaa galaa jiraan koo. Kanaaf rakkoo qabu. Yeroo kaanitti immoo hojjisiistee dhufta rakkoo qabu. Nannaabsiisa. Rifeensa anis gaafa hojjetadhu siin kaa. Amma irraa murmura no? Irraa murmuramu. Ijoolleen ergaa ijoolleetti naa laata. Dhugaa baay'ee anis bu'aaraan jira. Mee gara tiimii keessan kofiinitti hojii isin hojjettani suni baay'ee namoota barsiisaa gatii fi yeroo baay'ee immoo takkas waan namni baay'ee tuqu sodaatu fas hin tuqtu aangoota mootummaa kanas galtanii dubbattu takka immoo faarfataas taatu ishuu guddaa kaastu. Mee aangoota mootummaa fa'aa gaafa isin waa'ee isaanii irratti qoostanii namni bilbilee fa'aa lammata maqaa koo kaasteenna waa'ee koo jechaa jirta balbala kee irratti dhufee si qabsiisa nama sin dorsiseefaa jira. Namni waan akkasii amma yoo nu doorsisanii irra rakkina biraadha yoo nu doorsisne dhummoo maqaan kaasii. Maqaan kaasii. Lakki waan akkasii nu mudanne garuu nuyi kan goone nuyi bashannanumaaf goone waan sana yoo ergaa qabaate iyyuu garuu namtichi tokko mudannoo kana iddoo biraatti illee dubbadheera karaa gootaraa kana taaksii keessa teenyee deemnaa iyyuu dhuman ta'a. Akkas keeppii wayii godhadheen ta'a koronaatu jira maaskii godhadheen qufa'uu fedheen maaskii ofirraa baase hin baasna miti akkasuma maaskii biyya kanaati yeroo qufaatu akka vaayirasiin dabarree godhama garuu yeroo baastu maaskii baaste goote ofitti deebistaa jechuudha. Faallaa jechuudha. Faallaadha. Vaayirasii erga dabarsitee booddee sitti akka dabarreefi achi booddee qufa'umaa fedheen maaskii baase gaafan baasu akkasuma bira taa'ara tokko. Xaqilaa ministeerri achi booddee hundumtuu shufeerii fireenii qabee bakka qadee makiinaa. Yeroo sumuu muummichi ministeeraa akkasiin deemu iddoo hundumaa isaanuma dhufe jedhani gaasaan. Keeppii makoo kaadheen gad jedhee taa'e. Pirezidaanti. Namichi paarlaamaa jira seetee beeku ol ka'uun sodaadhe gaa maaliif namni waan inni jedhu hin beektu naa mallatteessu jedhan akkaman godhan. Bifi kooyyuu gargariyo. Achi booddee isaa wajjin haasofne afaan Oromoodhaan haasofne achi booddee bitaatti galee namootatti. Nuuni ammoo waan deddeebiinaam jedha inni dhukkuba se'anii mataansa. Egaa akkasitti al tokko taaksii keessatti muummicha ministeeraa ta'eeraa siin jechuudha. Baay'ee mudannoo baay'ee namatti tola. Anaanuu iddoo baay'eetti deddeebiste gaafa waa'ee konkolaataa kanaa sooftu anis na yaadadha guyyaa tokko karaa jamooti kiintarii deemaan jira. Tokko na arge tuma galaan jiru yaadatta akkuma viitsitti fayyadama mana sirrii gurraacha hin qaba ishee maal dhokkodheen gala. Akkuma galeen nama 14ffaa fe'ee 15ffaa irratti ni taa'e taaksii keessatti jechuudha. Fakkeenya bira gaafa hin taa'u mana sirrii godhadheeraan isa moo samiti adda baasuu barbaadetu akkasuma tuqe. Ishee mataa ishee abdiisaa naan jedha. Baasi kana jedhu tolee hin baasin. Subana waaqayyoo faa galatu baay'ee si jaalladha. Haati manaan koo baay'ee si jaalladha dhugaa siin jedha haati manaan koo baay'ee si jaalladha. Bilbilii taasise. Nan kaffala fagoo deemtutti dhiyoodha. Dhiyoodha biriif shaamsaa dubbisi bilbilee armaasa. Yeroo adeemu fayyaada nagaa jirtu. Tuma naasoo hin barreen deeqaa lama akkas hin ture. Si dinqisifatti malee sitti heerumuu barbaadde hin jennu sin ga'uudhaan. Tolee dheereen kaa'e kan hin jedhu garuu hin gadda kana konkolaataa bareedaa wayii tokkoon beeksisamoo fiilmii irratti si argeen ture. Immoo konkolaataan qabeerusis akka mootii konkolaataa sana jedhe
konkolaataan qabachuun natti ulfaate. Hin gadda kanatu arsii nagaliitii dhufnu konkolaataa FSR hojii wal dhee maaftiiree miilli kee baga ta'e konara gabbina fuulli kee waan ta'e miilli maaltu si dhibe baga fayyaa ta'e jedhee yaa mudannoo akkasiis qabudha seenuu fudhatu. Waan baay'ee dabarsina namni artistoota gaafa jedhamnu mana bareedaa keessatti waraabamne manni sun kan keenyatti fakkaata konkolaataa bareedaa keessatti galle kanatti fakkaata. Akkasii sheerii bitadhaa itti nama feertiitu sheeriin tokko qarshii 1,000 sheerii kana hundumaa bitadhaa gaafa. Achumaan isin amminaa bitee hojii jiraate malee sheerii bitachuu biti karaa balaayyuu qabdu kaate. Mana viillaa kana maal riil isteet itti beeksisaa oolte balbala dhaabatte. Spoonsara nu godhaa meetta. Spoonsara nu godhaa meetta. Namni si rakkisu. Inni guddaan keessa keenyatu gammadaadha. Maalis haa ta'u uummata qabna. Uummanni keenya isas baadiyyaas gaafa deemnu nu kabajee sirriitti nu keessummeessa. Kanaaf uummata kana immoo qabaachuu wanta guddaadha. Boormoon nufa qabeenya. Yaa hiriyaa amanuutu akkas taaksii hiriiree dhaabbata buraayyuudhaaf fidee dhufuu fedhe. Achi booddee akkas ilaalaniitu konkolaataan qabuun needhe tokko hin dhagaye. Achi booddee taaksii masoo eeguu katamaa baasiin dhufe inni guddaan ambassaan. Akkas ilaalee nama ilaalee beeku hundumtu. Achi booddee ambassaa baasii lixuu fedhe konkolaataan qabuun na tette meerrate dhennaan. Ana konkolaataan qabdu tennaan ambassaa baasiin bitanii suma fayyadama dhennaan. Siumaan mudannoo tokko si mudatee ture mana namaa deemtee konkolaataa keessa dhaabdee dhuftee gaafa sin jedhani waa dubbattee turte jechuudha. Eegaa konkolaataa ayyaana wayii mana namaa deemneetu lafuma deemaa inni itti mucaa hojjettuu mana isaaniiti. Qilleensarra deemtaa? Baallee qabu qilleensarra deemu baallirra deemanii konkolaataa isaanii eessa dhaabanii dhufanina asumatti tiraafikii qabeeraan jedheen qaba. Malee rakkisaadha konkolaataa qabdaa siin jedhu. Guyyaa tokko hin qabaanna. Atillee amma konkolaataa qabda. Kan gochuun kanuma keedha. Kanuma waaf tura. Artistoota hundumatti fayyadama. Kanuma artistoota Oromooti. Maal gootaree? Inni guddaan konkolaataa miti inni guddaan hojii keenya amma akka aarsaa kaffallee hojjennudha. Yaa namooti immoo sagantaa kan hordofanis hin beekamu. Boormana keettis dhufanii sapiraayizii gochuu danda'u. Boormana hin jiru guyyaa biraa torban borii naaf ta'u. Natti tole rogaa. Mee waa'ee diraamaa dhiyee kana jalqabdanii diraamaa bareedaa jalqabde turte. TV F5 irratti sirna koo jedhama. Sirna koo mee maaf kutaa torbaffaa irratti akkas dhaabbatee man YouTube irratti daawwachaa ture. Gareen keessanis akkas sadarkaa tokko immoo dabaltanii dhuftanii baay'ee bareedaadha. Gidduutti immoo dhaabdanii. Mee sababa maaliidhaan kan dhaabdan? Diraamichi sirna koo jedhama. Sirna koo jechuun afaan Ingiliffaatiin ikoosiistemii seenuudha. Haala itti waliin jireenya namootaa isa jedhudha. Sanarraa fudhannee kutaa torba erga tamsa'ee booddee kutaa torba booddee dhaabbateera. Yeroo muraasaaf jechuudha. Egaa diraamichi hadiida gadhiisee jechuudha. Kutaa torbaffaa irratti amma dhiyootti itti deebisna rakkina qabu. Rakkooma faayinaansii kana dhagaa beekta gaati. Diraamaa Oromoo irratti amma nuni yeroo hojjennu yeroo baay'ee konkolaataa lama waraabnati konkolaataa lama walitti bu'a taanaan tokkuma dabareedhaan goonee walitti buusna malee. Lamaasaa yuun argattu jaateefi. Rakkooma faayinaansii maaliidha garuu isa furaa jirra. Yeroo dhiyootti qilleensa irratti hin deebine. Nunis hawwiidhaan eegnamaa fedha beekanis amma fiilmii keessas gati jirruu fi hojjechuun salphaa fakkaata. Namni diraamaan keenya fiilmiin keenya hin jirudha afaanii. Garuu hundumtu gahee isaa mutuu bahee jettis diraamaa lama hojjechuu dandeessa. Afuriin hojjettee miidiyaa lama irratti hojjechuu dandeessa. Xiqqaate daqiiqaan isaa siin jedhanii beekan yeroo diraamaa hojjettu. Anumtuu diraamaa keessan gaafa ilaalu natti xiqqaata diraamaan. Dur gaafeetti garuu anaan nama guddaa lafa keessaa yarta. Lakki dur yeroo hin jedhu yeroo mana gaafa 5 ture jechuudha. Gabaabbate siin jedhu. Daqiiqaa 20 jechuun waama daqiiqaa 20 waraabamutti fakkaata namoota baay'eetti. Ati garuu hojiin sun hundumtuu iyyuu baay'ee dadhabsiisaadha. Hin gabaabbatu dheeraadha. Dheeressaa ma fudhadhaa jechuun barbaada. Carraa kanaan mana keessatti sanii sagantaa kana warra dhuftanii wal faana yoo doontu gahee keenya baanee aartii keenya guddisuu dandeenya. Sagantaa akkasiis gaafa hojjennu baasii guddaa qaba. Sagantaa akkasiifatu ispoonsara godhanii artistoota keenyas fiilmii isaanis diraamaa isaanis deeggaranii aartii keenya guddisuu dandeenya. Akka Itoophiyaa qofaatti ta'e akka Afrikaattis seenaa bareedaa qabna. Guddisuu dandeenya. Mee hundumtuu gahee isaa bahu. Mee Waaqo. Akkamsitti toleera? Baay'ee toleera.
Yeroo baay'ee interviiyuu keessatti takka argeera. Namatti baay'ee dinqisiifattu gaafa jedhamtu. Anattaansee Amaanu'eeliin itti yeroo baay'ee. Amaanu'eeliin maaltu adda isa taasise? Amaanu'eeliin kan adda isa taasisu hojii koomeedii gaafa hojjettu amma anumaaf iyyuu gaafa deebii goonu kolfaa hojjenna mitiire. Ofii keettis hin kolfita akka namni kolfuufis dandeettii keenya agarsiista jechuudha. Inni garuu hin kolfunne ofiisaati. Amma yoo waltajjii irratti diraamaa hojjennu iskiriptiin yoo harkaa badee Saamsoon deema si ilaala. Waan tokko waan biraatti dubbatu jechuudha. Yooti wallaa dhimma mataa isaatiitti inni keessa hin jiru. Muudii keessaa bahu jechuudha. Keessaa bahu kanaaf kaasaa baay'ee mana dhiban. Yoo waltajjii irratti yoo iskiriptiin harkaa badee hin dhaga'u. Cala badee si ilaala. Dabareen kan isaati kan haasa'u. Yoo ittees yoo itti buute yoo miila irra jettis hin dhaga'u. Mee Amaanu'eeliif. Egaa garee keessan hunduma isaanii baay'een jaalladha. Miilkiinis amma immoo galoonis itti makameera. Eebbaanis jiramti. Kan namatti tolu ogummaa hundi darraa qaqqabatan jechuudha. Amma eebbaan immoo muuziqaa sin qaddeessaas ediitis sin godhamti. Galaanaan immoo galoonis immoo daayirektis sin godhaa. Waan baay'ee godha. Miikiin jira. Akkam itti yaaddaniitu kana? Akkuma itti yaadneetis akkuma carraatis hiriyootuma keenya wajjin gaafa wal barbaadda mitiire simbirroota wal fakkaatootu walii wajjin balali'uu jedha Oromoo. Ni jallisarre simbiraa kan. Ammaaf simbirroo bitatti joomire kaatee deemaa jirti. Yaa eebbaan ediitiin godha. Kalariin hojjeta, ediitingiin hojjeta, muuziqaas ni hojjeta. Galoon immoo yookiin galataa ijaaraa. Inni immoo daayirektii godha. Nuti immoo yaada finnaa. Milkii mucaan jedhamu immoo jiran siivil injiinariidha. Inni immoo kana qabaa. Kanuma kanaan wal deeggaraa deemnaa jechuudha. Ogummaa hundumarraa qabdu jechuudha. Ogummaa hundumarraa qabna. Nu keessa poolisii ma qofatu jiru. Waardiyyaa yookiin poolisii na godha. Gaardii ma keessan ta'a. Si barbaada hojjaa kana. Barbaachisaati. Natti toleera. Mee fiilmoota meeqa irratti hirmaatte? Diraamaa fiilmoota. Fiilmii. Ishee argama tokko rakkoo hin qabu. Argama tokko. Ishee rakkoo hin qabu. Argama tokko. Waan si dhibu diraamaa hireen dura diraamaa dheebuu jedhamus ture televezyiinii OBN isas argamuma tokkoon galee ba'e. Siinii ma tokko maaliif akka ta'e hin beeku. Maanni kaayyoon isaa? Siinii tokko irratti ba'eessa hojjetedha. Ni namatu na hamata ta'e hin beeku. Isayyuu galeeman suuraa nama wajjin ka'e hin ba'e. Si booddee bilbileen hime garuu warra manaatti. Ilaalaa bucaan suuraa ka'u sunaanadha ilaalaa jedheenna. Ilaalanii fixanii naa bilbileen har'amoo torban irraa darbeedha. Darbeera nu dhiisaa jedhe. Siinii tokko gaafeettu nama wayii yaadadhe artistiima guddaadha. Fiilmii tokko irratti akkasii nama argamuma tokko hojjete. Argama tokko qofaa miti. Achi eebbisaa yeroo sana yaadadha. Beeraayaa tiyaatirii ifamaa maqaa isaastiin immoo nu deemnee matu ilaalaa fiirduu fiilmii isaa gidduutti immoo kookaa fandishaa fa'aa jiran gurguramaa kun eegalleetu. Achi argamuma sana akka tasaa tuma gargamichi darbaa jiran immoo fandishaaf kookaa kaasee gaafa deebi'u naqabe. Darbee. Dudduuba darbaa. Amma darbee naan jedhe. Argama sana hojjete garuu namti sun achi booddee hojii baay'ee hojjete. Kanaaf aartiif jaalala yoo qabaatte waan xinnoorraa gaafa jalqabdu kun gadi of buusuu miti baay'ee. Muuxannoo guddaa argatta. Iddooma fiilmiin hojjetamu irratti gaafa ooltus waan baay'ee argatta gatii ta'eefi waan xinnoorraa isa dudduubaa kabajanii isa fuulduraa fi iddoo guddaa geenye gatii ta'eefi waan xinnoorraa tokko lama inni as geenye hunda keenyaafi. Kanaaf baguma argama sana hojjette. Baay'ee argama sana waan si dhibu humneechaa fe'ee hojjedhe. Artiistootaan duraanii televezyiinii irratti ilaalee baay'ee jaalladhu. Isaanii wajjin hojjedhe baay'ee natti tole iyyuu argamuma tokko yoo ta'u malee anaaf fiilmiima tokkodha. Kanaaf iyyuu baay'ee magaarii ture jechuudha. Maatiiwwanis wajjin hojjenneera. Maatiiwwanis walii wajjin hojjenneera. Si wajjiniin iyyuu carraa hojjechuu argadheera. Baay'ee galatoomi. Amma na galateeffatta. Maatiiwwan gaafa hojjennus fiilmii Daggannat Alamuu fi kan Sabla Wongeel kun laachuudha. Baay'ee itti bashannanaa buhaaraa jennee. Tuma fiilmiin itti hin fakkaatiin dafee dhume gatiima baay'ee hin ilaalamneef malee fiilmii baay'ee bareeda. Mudannoo gaggaarii qabna iyyuu turre jechuudha. Achirraa waa yaadattu qabda. Abdii mucaa jedhamu aayyi beekta gaati. Daawwattoonni keenya beekanii kaaraakterii wayii qabaayyuutu kontiiniitii waan jedhamu dhaga'an cut action gaaf kontiiniitii gaafa jedhamu lafa silaatti deebita. Achi booddee tuma waraabamu akkasitti cut jedhamee mannaan dhaabbate. Achi booddee turreerra iyyuuti waraabisa silaatti deebita. Kana fudhattee taa'e garuu sila. Ammas takka ture dhufe sila akkoo akka sadee ture garuu inni nu rakkisee ture baay'ee kontiiniitii ofii basaaf iyyuu. Baay'ee nu bohaarsaa ture. Akkasittan taa'aa ture sileedha tuma akkasitti taa'ee jiruuti. Mee kaameeraa keessa ilaali mee akkas jedhee ture laata silee.
hojii baay'ee nuti tolee hojjechaa turreedha. Ammas gaa yoo rabbi hojii haaraattis hojii nutti dhufna. Mee gara dhumaatti gaa'elda. Kana gaa ji'a muraasa dura waan ajaa'ibaa tokko kitaaba bareedaa barreessitee turte. Kitaaba sana gaa mata dureen isaa mirga ajjeesuudha. Seenaa isaa beekaa akka inni nama sitti kaasuus barbaadeetti hin ta'in garuu dirqama uummannis beekuu qaba gatii ta'ee fi wanta ajaa'ibaa barreessiteessi. Uummanni fiidbaakii guyyaa sana galmii guutee yaadanna. Galma lammaffaa irratti taa'uuf ture. Dhumarratti namatti nagashee malee. Amma kanatti namni hundumtuu biyyaa namni dhufee jira. Kitaaba sanatu akkas biyyi taatutu barachaa jirtu. Kitaaba immoo akkas successfulii ta'e waan hundumaa milkaa kan ta'e wanta dhugaa hundumti keenya boonyee geellee jechuun waan baay'ee irraa baranne mee kitaaba sana akkamittiin barreessuuf yaaddee miira sitti dhagaamee akkamittiin yeroo innis akkamittiin walisii ga'ee waa'ee mirga ajjeesuu mee seeru kitaabicha irratti waa'ee masaa. Kitaaba sana kanan barreesse waggaa darbeedha. Egaa akka mata duree isaa irraa beektus mirga ajjeesuu jedha. Biyya kana keessas egaa jijjiiramuutu erga dhufeeti biyyuma Itoophiyaa jedhamtu kana kaaba kibba dhiyaa baasaatti namoota baay'eetu lubbuun isaanii darbaa ture. Namni tokko immoo gaafa du'u immoo maatiitu dudduuba jira, ijoolleetu jala jira. Namni sun iyyuu immoo kaayyoo mataa isaatii qabaata. Kanaafiyyuu nama tokko gaafa ajjeestu nama baay'eetu naannoo isaatii miidhama jechuudha. Namni tokko immoo maatii isaa gaafa miidhamu maatii qofatu hin taane maatiitu walitti qabamee ganda ta'a, gandatu walitti qabamee magaalaa ta'a, magaalaatu hawaasa ta'a, hawaasatu biyya ta'a. Kanaafiyyuu biyyuma Itoophiyaa jedhamtu kun jiraachuufiyyuu jiraachuun nama tokko murteessaadha jedheen yaada. Ammuma lubbuun kee murteessaa ta'e lubbuun koo murteessaa ta'uu qaba. Ilaalcha garaagarii qabaachuu dandeenya. Ati maqaan kee Saamsoonii ani Waaqoodha. Akkuma kana ilaalchi keenya amantiin keenya garaagara ta'uu danda'a. Garuu mirga ajjeesuu namni kamiyyuu qabaachuu hin qabu jedhee naman. Maaliifan akkasitti amane moodha abbaa kootu akkuma tasaa waggaa 3 dura jechuudha amma haaluma siyaasa biyya kanaa keessaatiin haala suukanneessaadhaan ajjeefame. Ajjeefamuu qofatu hin taane manni keenya illee akka gubatu ta'ee reeffi isaallee akka gubatu ta'ee akka hin awwaalamne ta'ee maatiin keenya baay'ee miidhamanii bakka itti jiraannu dhabne asumaan iyyuu uummata koo baay'een galateeffachuu barbaada yeroo sana baay'ee nu bira dhaabbatanii miidhaa maatii koo irra ka'e sanan gara kitaabaatti deebise. Maaliifi guyyaatti amma Itoophiyaa keessatti oduun beekamaadha. Nama 250tu du'e, nama 100tu du'e, nama 12tu ajjeefame maal inni jedhu inni sun ulfaataadha waan ta'eef miidhaa isaa akka namni hubatuuf seenaa gaafa ta'u immoo amma nama 50 du'ettee namatti himuu irraa akkamitti akka namni tokko du'e gaafa namatti himtu caalaatti keessa namaa lixa. Kanaaf jedheenaan seenaa mataa kootiin barreessee ganda Oromoo keessa yookiin ganda uummata biyya kanaa baay'ee keessa immoo seenaan sun akka jiru uummata akka hubatuuf jedheeni uummatis baay'ee simatee akkuma sila jette amma galmii wal ga'uu didutti uummatni yaa'ee kitaabichilee baay'ee gurguramee amma immoo gara afaan Amaariffaatti hiikaan jira. Dhiyootti immoo afaan Amaariffaadhaan kitaaba sana bakka itti baasaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf seenaa sana namni hundumtuu barree gaariidha. Nunis natti tole. Amma mataa isaatti kaasuuf barbaanne garuu amma wanti darbeera. Kana booddee atis uummata Oromoo qabdaa. Uummatni Itoophiyaa hundumtuu maatii keedha. Wanti si gaddisiisu hin jiru. Nunis akka obbolaattis akka maatiis si faana jirra. Kana booddeetti cimina kee barbaanna malee akkati gadeettee waa'ee dudduubaa yaadumti tasoomameera. Kana guyyaa marabbii fideetti dhumeera wanti hundumtuu. Sagara fuulduraatti Waaqoo wanta gaggaariin hojjettee waan maatiin kee wanta abbaan kee barbaadanii waan isaan barbaadan hojjettee isaaniin gammachisuu qabdaa. Abbaa keessa immoo Waaqayyoo nabsee isaanii jannatatti nuuf haa galchu. Atis kana booddee kan isaanii qofaa miti kan uummata hundumaati. Nutis si cina jirraa wanta hundumaa gaaf hojjettus hojii keessa si faana jirraa. Nutis mana keedhaa. Akkasitti dhaga'amu tun ta'in kana booddee waan akkasitti kaasnu wanta hojii haaraa hojjettu irratti piroomotii gochuu barbaannaa. Nutis baay'ee si jaallansi kabajnaa miira akkasii keessa qabaatuuf. Tole Waaqo. Gaa kabajamtoota daawwattoota keenya gara xumuraatti gaayarraa immoo gaafiif deebii qabna. Amma dhumaatti miidiyaa keessan miidiyaa baay'een hordofaa. Waaqo qophooftee gara gaaffii keenyaatti. Mee hanga ammaatti wanta hin qabne garuu kana booddee argachuu wanta barbaaddu wanta sadii natti himi. Konkolaataa. Konkolaataa. Mucaa. Daa'ima. Daa'ima tole. Aangoo. Aangoo. Mee akkasuma. Sadanuu baay'ee barbaachisaadha. Konkolaataa, daa'ima, aangoo.
Maaltu si kakaasimudha? Ispeeshaalii aangoo. Aangoo ilaalee bogoo jabee akkasumatti akkas boodigaardii maasocho'uu barbaade. Tole gara gaaffii keenya lamaffaatti darbinu. Osoo gara aartiitti hirmaachuu baattee gara ogummaa kamitti hirmaatta turte? Barsiisaan ta'a. Barsiisaa. Barsiisaa maali? Herreega moo? Barsiisaa aartii jedhu. Beeka barsiisaa ta'uu nan jaalladha garuu barsiisaa yoon hin ta'u ta'e immoo kubbaa miilaa waan ta'u natti fakkaata. Kubbaa miilaa kana? Kubbaa miilaa. Yaaltaa? Lakki hin danda'u garuu shaakalee manta badda. Arguma miindaan isaanii dabalee booddee yaadi kun si dhufee jira. Yeroo hojiin jijjiiramtee jira. Mootummaa otoo taatee biyya kanaaf wanta jijjiiruu danda'a jettee yaaddu wanta sadii. Tokkoffaan gibiran hir'isaa. Lammaffaan sirna barnootaa isaan fooyyessaa. Sadaffaan infraastiraakcharii diriirsa sirriitti karaa bishaan elektirikii isa jedhan sana caalaatti hin diriirsa. Torbee lamaaf si ilaalu laata aangoo kana. Mee yamtu? Dhugaa yaada bareedaadha. Waa malee sirriitti meera. Baga deeme. Beekumsa jedhe alaa malee waa'ee gibiraatu yaaduu dhufe. Asirraanis jireenya kee keessatti waan si gaabbisiisu maalidha? Wanti na gaabbisiisu baay'ee iyyuu hin jiru garuu yeroo abbaan koo ajjeefamuuf jedhu sana jala eebbifamee bahee hojii qabadhee waggaama tokko reefuun hojjedha. Abbaa koodhaaf waa gochuu nan barbaadan ture. Waama tokko akkasumatti waama salphaa jechuudha. Waama akka uffataa yookiin karabaata yookiin kophee wayii biteen galaaf biteen kennaaf tuman jedhu ayyaana waggaatti ji'a tokko booddee ji'a lama booddee tuman jedhu akka carraatee abbaan koo ajjeefame inni na gaabbisiisa. Asumaan iyyuu namootni namootaaf waa gochuu barbaadanii keessumaa maatii keessaniif namoota jaallattanii fi namoonni waa gochuu barbaadanii har'a boodituu hin jedhiin har'uma jaalala walitti agarsiisuun gaariidha jedhee namana. Inni na gaabbisiisa baay'ee. Dhugaadha. Fayyaamatti wanta gochuun kee wanta dabaree lammaffaarratti dhufudha. Garuu fayyaamatti guyyaa taal takka maal lamas maatii keenyatti bilbilee nagaa keessi akkasiin hin jaalladha. Abbaa koo haadha koo jechuunis wanta guddaadha. Aadaa akkasiitu qabaanne wanta deddeebisu humna keetti akka gochaa turte beekaanis waan sun hojjette sun immoo wanta guddaadha. Ammas immoo ijoollee keettis wanta gaarii gatii hojjettuu fi Rabbi moo isa yaaddutti musiifaa milkeessu. Gaaffii isa dhumaa argeenye jirra. Koomeedii kee keessatti kanuma kan kee keessatti jechuudha. Kan yeroo baay'ee addatti kan si kolfalchiisu isa kamidha? Kan addatti na kolfalchiisu koomeedii jalqaba waltajjii irratti hojjenne tokkodha. Eebba kitaaba Abdiisaa Balaachootu barreesse AA'edha mata dureen isaa. Achirratti walaloo gulaalla turre walaloo madaalla turre ta'ee milkeessaa wajjin. Inni ammayyuu gaafan ilaalu numan kolfa nama biraatti fakkaata mucichi rifeensa qaballee achirraati. Rifeensa qaban ture jechuudha yeroo sana. Akkuma nama biraattan ilaalee kolfa inni baay'ee na bashannansiisa. Hojiin keessa inni hunduu actually anuu baay'ee kolfalchiisa. Even TikTok irratti waan gaggardisiisu mataansa. Kana booddees uummanni Oromoo wanta guddaa sinirraa eega. Har'a kan kolfe immoo boorummoo isinitti dallaluu gatii danda'uuf waan uummata madaaluu akka hojjetan abdii guddaa qabna. Wanta yaadde hundumtuu siifaa milkaa'uun jira. Gara dhumaatti gaayarraa ijoollee muhaaraa carraa hin qabneefis matatti daawwachiisuu qabna hojii isaanis beeksisuu qabna gatii ta'ee fi har'as keessummaa tokko qabna. Keessummaan kun baay'inaan baandii keessatti hojjeta baandii sabbataa keessattidha baay'inaan beekamu sirboota qeenxee baay'inaan kanaa caaluuf as sirbaa sagalee ajaa'ibaa qaba. Mee gurbaa kana maaf uummata wajjin wal hin barsiisne neetu gaa har'aaf keessummaan keenya weellisaa sagalee ajaa'ibaa qabu amma baay'ee jaallatamaa kan jiru sirba qeenxee haaras hojjechaa jira. Darajjee immoo kun gara waltajjiitti. Dari Oku baga nagaan dhufte. baga nagaan na eegde. Akkam hojiin? Hojiin bareeda. Jabaachaa jirtanti? Jabaachaa jirra haguma ta'e. Baay'inaan namni kan si beeku sabbatatti kan argamu baandii bariiteetti gaafa hojjettu miti? Nee baandii bariitiin keessan na beeku yeroo baay'ee. Mee dareen akkamittiin jalqabe? Achitti jalqabee deemoo isa dura mana barumsaa faattis hojjechaa turte? Mana barumsaa keessatti illee carraa hojjechuu argadheen beeku garuuyyuu immoo achuma sabbata keessa
Anan dhaladhee guddadhe Sabbata. Magaala Sabbata ganda duwwaa tokko keessa. Achiin booddee wabii lubbuu fi farra HIV/AIDS kan jedhamu gumiin jira. Naannuma keenya ture. Achiin booddee bara 2010 natti na fakkaate. Nan seenee achitti hojjechaan ture. Achiin booddee akka carraa ta'e yeruma du'aa caaluu irratti jechaadha. Yeruma caaluun du'ee achi keessatti sagaleen yaalan ture waan ta'eef namoonni baay'een na jajjabeessu sagalee bareeda qabdaa jabaadhu waan naan jedhaniif ani yeroo sanatti immoo baay'ee gaddee waan ta'eef yeruma du'aa caaluu irratti jechaadha. Achiin booddee akka tasaa ta'ee halkan natti himame obboleessa Yoosan Geetahuun Biifan kan jedhamu hiriyaa kiyya jira jechaadha. Achiin booddee halkan natti bilbilee natti hime. Yeruma sanattan barreessuu jalqabee eedaluus guyyuma sanan jalqabee halkan sana keessatti hojii wayii hojjedhee barreessee fixee achiin booddee istuudiyoo deemuudhaaf rakkootu jira yeroo sanatti. Maaldhaaf namni gadda keessa jira waan ta'eef ani immoo gadda sana ibsuudhaaf tattaafachaan ture. Carraa sana hin arganne achiin booddee guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti Ibrahim Said bira deemee istuudiyoo Ibrahim Said bira jechaadha. Achi deemeen hojjedhee ummata keessa amma ta'e seenuu hin danda'e jechaadha. Vision Entertainment achittan kennee diina raasaa keenya jedhama mata dureen isaa. Mee dhageenyu sagalee keedhaan. Moosii haa ta'u. Ahii ati maal mufattee ahii moo har'a si gamtee goota gaafa rakkoo goota gaafa xiiqii goota gaafa roorroo yaadattee silaa qaan hin beektu maal jedhee garaan kee yoo ati koo nyaattu atiin dandeessu biyyoo atiin dandeessu ati biyyoonni ulfaati waan akkasiiti yeruma sanatti galatoomadha. Yeroo sanatti yoon walaloo kana barreessu eedaluu gaafan hojjedhu ganama baay'ee natti dhaga'ame ture maallafi dhalootuma kiyya keessatti Hacaaluu dhaggeeffachaan guddadhe. Kanan guddadhe magaala keessatti magaala Sabbata keessa magaala Sabbata tarii beektu ta'a. Baay'inaan bakka Oromiif itti dubbatamuu miti. Amaariffaan dubbatu baay'inaan jechaadha. Anis achuma keessattan dhaladhee guddadhee garuu immoo Oromummaa kiyya waan hin jaalladhuu fi maatiin kiyyas waan akkasiirra waan na jajjabeessaniif Oromummaa kiyya sirriitti jabeessee waa'ee Oromummaa kiyya akkanatti dhaga'amu waan na taasisaniif asumaan isaan galatoomaan akkanaan jettan barbaada. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf silas kaasee miira hin taane keessa nagashite waa'ee Hacaaluu dubbannee waan fixnu mitu nama tokkomti kan dhabne nama baay'ee dhabne waan immoo hawwii isaas beekan ture aartii keenya akka guddatu barbaada. Waa'ee eenyummaa isaarrattis hin qoosu. Gaan immoo namoota akka keessanis haaraan ofii deera. Gaacin bakkuma jirutti gaa Rabbi rubbuusaa jannatatti nu agashu. Sagalee keessa dhagaan ture baandis dhufee isa darbee sirba Abbabaa Bashuu si yaaltamti. Mee takkaa dhageenyu. Tole yaa ta'u. Kuyyaa baranaa kuyyaa baranaa jaalala siinarra keessee yoon akkam godhee na dhiisa maaloo natti maa jaranaa baranaa kuyyaa baranaa jaalala siinarra keessee yoon akkam godhee na dhiisa maaloo natti maa jaranaa baranaa yoon akkam godhee na dhiisa laata bulee ka'ee too garaa na nyaata waa'ee jaalalaa namni beektanii anoo gubadhee natti himtanii jedha. Dhugaa sagalee ajaa'ibaa qabda. Istiidiyoo waan hojjetamee dhufee fakkaata malee laayiviin fakkaatu. Sagalee ajaa'ibaa kana immoo yeroo gabaabaa keessatti sirba qeexis haa ta'u albamii guddaa sirraa eegna jechuudha. Waaqayyo waliin. Miti? Waaqo. Akkamti? Sagalee isaa sagalee koo natti fakkaate beekaa. Sagalee kee baay'ee bareeda jabaadhu.
Kilippii isaaf immoo Waaqoon faas daayirektii godhu. Abdii guddaan irraa qaban iyyuu. Mee Waaqo dhumarratti immoo carraasaa silaadhaa. Ergaatti dabarsitu yoo jiraate nama galateeffatu yoo jiraate carraasaa silaadhaan. Ani jalqaba irratti sagantaa kana irratti naaf yeroo keef baay'ee galatoomi. Atis immoo jabaadhuun siin jedha. Tolee galata. Guyyaa tokko immoo iddoo biraatti albamii hojjettee yookiin waan biraa hojjettee walumaa wajjin interviyuu taana. Sagaleen kiyyan bareeda waan jetteef walumaan hojjenna. Baay'ee galatoomi. Kanattaan si kanan galateeffadhu haadha manaa koo galateeffachuun barbaada. Ammaaf haadha manaa koo miti kaadhimaa dhokkoodha garuu baay'ee si jaalladha. Naa jiraadhu. Fageenyatti hammaatu bakkuma jirtutti. Akkasitti isheen silaa ilaalaa jira. Akkasuma ichaarti isheen silaa. Weellisaa haaraa dhufaa yeroo gara fuulduraattis immoo sirba qeenxee haaraa hojjechuuf kan karoorfachaa jiru. Darajjii Mokonanii fi akkasumas aartistii barreessaa daayreektara koomeediyaanii takkas faarfataa taatanii. Waaqoo Geetaachoo na kabajdanii dhufuuf keessanitti akkasumas Abbaay Miidiyaa kabajdanii dhufuuf keessanitti baay'ee galatoomaa. Dareessummaa asitti affeernee callisnee hin gadhiisnuun. Dhumarratti sirba isaa bareedaa sanaan asumatti shubbisaa. Abshir rakkoo qabu. Akkasitti dhimmaan baatu. Qophoofteemti? Qophaa'eera. Kanaaf dhumarratti sirba keedhaan shubbisnee gargar baana jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya keessummaa Sansaakkaan har'aa kana fakkaata ture. Sagantaa keenyatti akka bohaartan akka irraa barattanis abdii guddaa qabna. Sagantaan kun immoo akkas bareedee isin biratti akka dhiyaatuuf namoota hedduutu aarsaa kaffale. Ogeessitoota kaameeraa, editaroota, meekaap aartistii akkasumas barreessitootaa fi daayirektoroota hundumti isaanii irratti dhamaanitu sagantaa akkas bareedaa isin bira dhiyeessan. Kanaaf isaaniin immoo maqaa Abbaay Miidiyaatiin galateeffachaa torbee immoo keessummaa biraadhaan asumatti ol argina. Akkasitti immoo kan na bareechan mana huccuu ammayyaa Stargate teessoon isaanii naannoo Boolee Madaana'ilam gamoo Madaana'ilam darbii tokkoffaarratti lakkoofsa 111 yoo deemtanii bareeddanii galtu. Dhugaa isiniin jedha. Achi deemnaan gammaddanii galtu. Yoo cidha keessaniif sagantaa adda addaaf Stargate filannoon keessan haa ta'u. Hanga dhumaatti immoo kan si faanan ture. An artisti Saamsoon Mokonnin Lataati. Torbeen keessan kan nagaa, kan gammachuu, kan tokkummaa isiniif haa ta'u. Baay'ee baay'ee isin jaalladhaa. Torbee gaarii isiniif haa ta'u.